Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansunu oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oromoodha keessani jajjabeeffadhaa like share godhuu hin dagatina kallatti mangara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqabaa. Hayyoota fi aangaa'onni yookaan qondaaltonni ol aanon mootummaa Keeniyaa kan sabaan Oromoo ta'an kora yookaan konfiraansii Osaa yookaan Osfaanaa irratti yaada kennaniin hariiroon uummata Oromoo Keeniyaatii fi Oromoo Itoophiyaa caalatti cimuu akka qaban dhaamanii jiru. Oduun itti aanu barattoonni Itoophiyaa dorgommii Huawei Global Tech for Good jedhamu Chaayinaatti kan dorgomame injifatanii jiru. Dabalata isaa isiniin kenna. Oduun itti aanu loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaratti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Lolli tibba kana keessattuu giddugala Oromiyaa lixa Shaggar kibba lixa Shaggar Shawaa kaabaa fi akkasumas hanga Funyaan Finfinneetti aanota garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru miidhaa guddaa akka dhaqqabsiisu. Keessattuu miidhaa guddaa waraana mootummaa irratti dhaqqabsiisuun kasaaraa humna namaatii fi meeshaalee waraanaa hedduu mootummaa irratti akka dhaqqabe odeeffannoo madda odeeffannoo garaagaraa irraa nu ga'e yookaan nu dhaqqabe addeessee jira. Ammas gama lamaan iyyuu haleellaa bal'aa walirratti taasisuuf walirratti qophaa'aa akka jiran odeeffannoon bakkoota garaagaraa irraa bayan argisiisaa jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jirus itti fufee jira. Guutuu oduu kanallee kan isiniin kennu ta'a. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu tartiiban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Hayyoota fi aangaa'onni ol aanonni mootummaa Keeniyaa kan sabaan Oromoo ta'an kora yookaan konfiraansii Osaa yookaan Osfaanaa irratti yaada kennaniin hariiroon uummata Oromoo Keeniyaatii fi Oromoo Itoophiyaa caalatti cimuu qaba jedhanii jiru. Hariiroo uummata Oromoo Keeniyaatii fi Oromoo Itoophiyaa jabeessuuf qoonni misoomni waloo qabu akkasumas daldalli waloo hariiroon aadaa fi barnoota qaban daran ol aanaa akka ta'e qondaalonni mootummaa Keeniyaa kunniin himanii jiru. Biyyoota lamaan keessatti Oromoon jiraatu guddaa ta'ee osoo jiru hariiroon inni waliin qabu laafadha jedhanii jiru. Ayyaana yookaan jiloota aadaa kan akka Irreechaa, Baallii Gadaa walii dabarsuu fi kanneen biroo wal faana hirmaachuun walitti daldaluu fi carraawwan barnoota dhaabbilee barnoota ijoollee biyyoota lamaaniif mijeessuu hariiroo uummattoota as duran caalatti kan jabeessu waan ta'eef kan irratti hojjetamuu qaba jedhanii jiru. Haaluma kanaan Abdiidoo Alii Raasoo jedhamu miseensa paarlaamaa Keeniyaati. Misoomni waan uummata biyyoota lamaanii walitti hidhu isa guddaadha. Mootummaan biyyoota lamaanii lafa daangaa Keeniyaa kan taate Moyyaalee irratti misooma waloof qabeenya guddaa dhangalaasee jira. Kan jedhan Obbo Alii Diidoo Raasoo wirtuu kana caalatti gara faayidaa diinagdee uummattoota biyyoota lamaanittiif jijjiiruu qabna jedhanii jiru. Carraan barnoota ijoollee Itoophiyaa fi Keenyaatti kennamuu kan Keenyaatiif immoo Itoophiyaatti kennuun carraan kanaa caalatti dabalamuu qaba jedhanii jiru. Hayyuun biraa Obbo Alii Waariyoo miseensa paarlaamaa duraanii kan ta'an isaanis yaada Obbo Alii Diidoo kana qooddatuudhaan keessumaa buufanni Moyyaalee kana caalaa bal'achuudhaan misooma bal'aaf qophaa'uu qaba jedhanii jiru. Hayyuu fi qondaala ol aanaa mootummaa Keeniyaa kan ta'an inni biraa Obbo Halakee Waaqoo Halakee jedhamu daayireektara paartii biyya bulchuuti. Hariiroon uummattoota lamaanii jabeessuuf mootummaan gahee ol aanaa qaba jedhanii jiru. Uummanni biyyoota lamaanii keessa jiraatan hiree yookaan carraa hariiroo isaanii jabeessu sirriitti dhimma itti ba'uu akka qaban dhaamanii jiru. Walumaa galatti korri Osaa magaalaa Naayiroobitti taa'ame dhimma hariiroo uummattoota biyyoota lamaanii jabeessuu jedhu qabiyyeedhaan dhiyaatan keessaa yookaan ajandaalee dhiyaatan keessaa isa tokko ta'ee jira. Oduun itti aanu barattoonni Itoophiyaa dorgommii Huawei Global Tech for Good jedhamu Chaayinaatti kan dorgomame injifatanii jiru. Barattoonni yuunivarsiitoota Itoophiyaa dorgommii Huawei Global Tech for Good jedhamu kanarratti hirmaatan tokkoffaa ba'uudhaan injifatanii jiru. Gareen Itoophiyaa barattoota jahaan bakka bu'ame kun barattoota kana
Yuunivarsiitii Finfinnee, Yuunivarsiitii Harammayaa, Yuunivarsiitii Jimmaa, Yuunivarsiitii Walqixxee fi Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Finfinnee irraa akka hirmaatan eeramee jira. Barattoonni kunneen dorgomtoota biyyoota garaagaraa irraa dhufan Morookoo, Afrikaa Kibbaa, Arjentiinaa, Eerlaand, Maalaawii, Veetnaam, Imireetota Arabaa Gamtoomanii fi biyyoota addunyaa biroo irraa walitti dhufuudhaan garee 12 waliin dorgomanii injifatanii jiru. Barattoonni kunneen piroojeektii isaanii Erliiveet jedhamu kan dhukkuba beeyladoota dursanii adda baasuuf qophaa'e akkasumas hubannoo namtolcheen hojjetameen dorgomuu isaaniitiin xiyyeeffannaa argachuudhaan kan mo'atan. Piroojeektiin kalaqaa kun galmoota misooma dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti keessumaa galma 2 beela 0 fi akkasumas galma 15 jireenya lafarraa jedhu waliin kan wal simu yoo ta'u, qormaata murteessaa damee qonnaa fi fayyaa beeyladootaa irratti mul'atu kan furu ta'a jedhamee jira. Oduun itti aanu lammiileen Itoophiyaa 3,000 ol mana hidhaa Suuditti dararamaa turan gara biyyaa deebi'anii jiru. Lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Suuditti yookaan mana hidhaa Suudii keessatti yeroo dheeraaf dararaa garaagaraatiif fi akkasumas rakkoo garaagaraatiif saaxilamanii turan 3,367 torban darbe guyyaa kaleessaa dabalatee gara biyyatti deebi'anii jiru. Lammiileen gara biyyaa deebi'an kun hundi isaaniitu dhiira jedhamanii jiru. Kanneen keessaa ijoolleen umrii 18 fi sanaa gadi keessa akka jiranis himamee jira. Walumaa galatti lammiileen kunneen torban kana balalii 9 gara biyyaa kan deebifaman akka ta'e Ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa beeksisee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Lolli tibba kana keessattuu giddugala Oromiyaa lixa Shaggar, kibba lixa Shaggar, kaaba Shawaatii fi hanga funyaan Finfinneetti aanota garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkaan ulfaataa akka ta'e ajajoonni waraana mootummaa kan amanan yoo ta'u, lola kanarrattis hedduu qoratanii injifannoolee bakkoota garaagaraatti kan argatan akka ta'e himanii jiru. Loltoota waraana bilisummaa Oromoo hedduusa akka booji'an himanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo loltoota isaa irratti yookaan isaanii irratti raawwataa jiru fufteedhaan qolatuuf humna dabalataa fi guddaa bakkoota garaagaraatti akka ergaman gaafatanii jiru. Bakkoota garaagaraattis humni dabalataa kun akka ergames beekamee jira. Faallaa kanammoo waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa yeroodhaa gara yerootti gara dirree lolaatti akka humna dabalataatti ergaman akka carraatti itti fayyadama jedhee jira. Akka carraatti itti fayyadamuun kenna meeshaa caccabaa yookaan qawwee caccabaa nuun jedhaa turan irraa hanga meeshaa waraanaa gurguddaa irraa hiikkannee hidhannee jirra jedha. Akka carraatti itti fayyadamuun meeshaa waraanaa kan dhuunfatiif kan garee kan 100,000 lakkaa'aman hiikkannee hidhachiifannee hidhannee jirra jedha. Humna keenya 100 lakkaa'amaa ture kan har'a sadarkaa 100 lakkaa'amurra jiru. Doolaara tokko osoo ittiin baasin akka carraatti kanatti fayyadamuudhaan har'a hidhachiifnee jirra jedha. Kun immoo ololaa fi diraamaa osoo hin taane qabatamaan agarsiifnee jirra, ammallee ni agarsiifna jedhee jira. Gara biraatiin immoo waraanni mootummaa loltoota waraana bilisummaa Oromoo booji'ee injifadhe ka jedhu qabatamaan nu haa agarsiisu jechuudhaan injifannoo waraanni mootummaa irratti labsee fi loltoota waraana bilisummaa Oromoo booji'e jedhee diraamaa garaagaraa hojjetuu fi olola sobaa qindeessuu irra loltoota waraana bilisummaa Oromoo booji'an qabatamaan nu haa agarsiisan jechuudhaan ibsa gara mootummaatii ba'e haalee jira. Oduu oolmaa Oromiyaatiin waraanni bilisummaa Oromoo loltoota gananii jaalsanyii wajjin mootummatti harka kennatan lola irratti booji'ee jira. Kibba lixa Shaggar aanaa Bachootti lola guyyaa tokko dura ture irratti loltoota miseensa waraana bilisummaa Oromoo turan jaalsanyii wajjin gananii mootummatti harka kennatan. Nagaa wayya lolli nu gaha jechuudhaan galanii kan turan waan jedhan dagatanii loltoota mootummaa waliin waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf dirree lolatti deebi'an. Waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Bachootti haleellaa irratti raawwateen hedduu erga miidhaa qaamatii fi lubbuu itti dhaqqabsiisee booda yookaan irratti dhaqqabsiisee booda loltoota 5 booji'ee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo Baha Shaggar aanaa Fantaalletti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwatuu beeksisee jira.
Ebla kudhalama kuma lamaaf 25 aanaa Fantaallee ganda dirree sadeenii jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen ajajaa tokkoo fi loltoota mootummaa walumaa galatti 3 addunyaa kanarraa godaansisee hedduu akka madeesse odeeffannoo nu ga'e ibsee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Barisoo Ganamooti. Hangeerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kennaa nagatti nu tura.